Nanicha obbo Shimalee Sabdiisaa yaad kennaniin ijaarsi masaraa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti jalqabsiifne bu'aa injifannoo qabsoo uummata Oromooti jedhe. Ijaarsi kun eegaluun moora qabsoo Oromoo keessatti yaad deeggarsaa fi mormii kaase. Warra jalqabaa mormii isaanii ibsatan keessaa tokko qaama hooggansa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Taayee Dandaati. Obbo Taayeen miidiyaa hawaasa isaanii gubbaatti gaafiin sabaa masaraa mitii jechuun yaada ijaarsa masaraa kan morme. Uummanni Oromoo har'aa nagaa bulchiinsa gaarii fi dinagdee dhabuun ergaram. Uummata bahee galuu rakkatee jireenyi tadhaa'een Finfinneetti masarsiif ijaaree ililchii jechuun uummatichi tuffachuu fakkaataa jechuun miidiyaa hawaasa isaanii irratti barreesse. Weellisaan beekamaan Oromoo Daawit Makoneen gamfuul feesbuukii isaaniin dursi nagaa fi tokkummaa ijaaruuf kennamuu qabaa yaad jedhu qooda. Man ijaaruun gaarii waan jabeeffamuu qabu. Nam ijaaruun garuu irra caala rabbi biraatis nam biraatis galata qaba. Dur nam ijaarree man ijaarree waliin manaa gallaa jedha. Gam biraan ammoo masaraa Finfinneetti ijaaruun kunin gaarii ta'uu bira dabree ni barfatee kan jedhan jiru. Dhaabbata dhimma nageen ijaaruu irratti hojjetu keessa kan hojjetu obbo Dasii Alamaayyoo warra ijaarsa masaraa kan deeggaran keessa tokko. Yaada isaa kan jechuun Galaana Balaayitiin. Natti toleera. Ijaaramuun isaa dhagaan bu'uuraa ka'amuun isaa jechuudha. Kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaati jedha. Garuu immoo masaraan mootummaan naannoo Oromiyaa masaraan qabu yeroo isaan amma biiroo pirezidaantii jedhanii fayyadaman illee kan duratti kan biiroo qonnaamoo maal akka ture na yaadadha. Akkuma ergisa wayiittitu ergifatanii yookiin kireeffataniiti kan isaan keessa jiranii sun natti hin tolu ture. Darbee immoo Finfinneen magaalaa guddittii Oromooti jetta taanaanii magaalaa guddittii kee keessaa mootummaan naannoo keetii iddootti walgahii geggeeffatu illee hin qabu taanaan masaraa hin qabu taanaan kireeffate keessa jiraata yookiin ergifate keessa jiraata taanaan magaalaan ati magaalaa guddittii kooti jettuun sun iyyuu dhuguma magaalaa guddittii kee ta'uun ishee shakkii keessa nama galchuu danda'a jechuudha. Shakkii keessa nama galchuu duwwaa hin taane waan nama saalfachiisudha. Caffeen gaafa ta'amu asii deemamee dhaqamee Adaamaatti ta'ama asii galman qabanii galmi isaanii achi walgahii tokko nama 400 nama walgahii hirmaachisu taanaan asuma bahamee Adaamaa deemama. Kun nama natti hin tolu ture. Magaalaan Finfinnee immoo magaalaa guddittii keenyadha jenna taanaan mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa sana keessaa masaraa qabaachuu qaba jedhee namana. Yeroo ammaa kanatti immoo mootummaan naannoo Oromiyaa sana raawwachuu isaatiif ana natti toleera. Kanaaf yaada keerraa kan hin hubadhu amma ammaattuu hin barfate waan jedhu ilaalcha jedhu qabda. Baay'ee barfate malee baay'ee barfate. Ammatti sigaa amma akka pilaanii irraa argame sanatti waan bareedaadha kan hojjetamuuf jiru. Iddoo isaan qabatan illee lafti isaaniis bal'aadha. Garuu immoo waan amma yaadame kana dafanii hojiitti hiikanii yeroo karoorfame keessatti fi qulqullina karoorfameen hojiirra hin oolu taanaan ammas barfataa madeema. Nan abdadha yaa ariitiidhaan hin xumuru jedhe. Ammatti masaraa ijaaruun barbaachisaa miti wantootni dursii kennamuufii qabu jiru yaadonni jedhan jiru. Namootni kaanis fakkeenyaaf nama ijaaruutu dursaa warri jedhan jiru nama utuu wal ijaarree tokkummaa cimsinee dursi kan kennamuufi malee dhimma biraa ture yaada jedhuuf ati madaala gaafa gootu eessa keessa dhimmicha. Ilaa amma waan akkanaa kun xinnoo ishee ilaalcha namaa irratti hundaa'a akka namaatti deebi'a malee waan lama eda'uu lama afuridha jettee nama hundumtu objectively nama hundumtutti walii galu miti. Akka kootti dhimmoonni dursi kennamuufi qaban jira jedheetan yaada isaatii ammaatti. Dursi kennamuufi qaba gaafa isin jedhu dhimma dursi kennamuufi qaba jedhu tokkoffaa ta'ee hamma inni kun raawwatamutti immoo waan biraa hojjechuu hin qabnu jennee waan teenyu immoo miti. Qixxee masaatti wanti immoo yeroon kennamee fi dursis kennamee fi wal faana hojjetamuu danda'u jira. Amma fakkeenyaaf dhimma nageenyaa fudhatti akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti akka nama naannoo dhimmi nageenyaa itti hammaatu irraa dhufee maatii achii qabu tokkootti sa'aatii ammaa kanatti dhimma nageenyaa wanti naaf dursu jira jedhee hin yaadu. Haa ta'u iyyuu malee dhimma nageenyaa harka tokkoon mootummaan federaalaas haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa walii galanii kallattii tokkoon haa adeemsisanii hamma dhimmi nageenyaa kun furamutti immoo asii homaa tokko yoo hojjechuu hin qabnu qamadii qotuu hin qabnu masaraa ijaarrachuu hin qabnu maal jedhu immoo hin amanuun lamaanuu wal faana deemu. Sibatu jiraatu ni himu. Rakkoon akka dhabiinsi naannoo kanaatti fidee fi haalam jirarraatti waayilii Zalaalem Taadheessaa kan dheeran hordofaa ture gaafadhe ture. Eegi kalee maaltu uumam Zalaalem? Tole asilee kaleessa guyyaa guutuu dhukaasni akka ture dhageenya jira Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaa fi Dadoo jedhamtu keessa keessumaa jechuudha. Namoota naannoo sanarraati akka mirkaneessinitti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Kombolchaa keessa guyyaarra jalqabee haga galgalaatti akka socho'aa turan akkasumas magaalaa Dadoo keessallee akka turan dhageenya jira jiraattota magaalichaa keessaati jechuudha. Humna waraana mootummaa wajjinitiin wal dhukaasaa akka turan dhageenya jira. Lubbuu namoota nagaa irras miidhaan akka ga'e dhageenya jira. Garuu nama meeqatu ajjeefame kan jedhu lakkoofsa ifatti kan barameeru hin jiru gama mootummaatiinis ta'e qaama biraatiin
kan ibsameeru hin jiru jechuudha. Dhimma haleellaa kana mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e Itoophiyaa haga ammaatti yaadan kennin jira. Waraana bilisummaa Oromoo garuu ibsa baaseen mootummaan marii Zaanzibaaritti gaggeessineen booda haleellaa nurratti baneera bifa adda ta'eetiin kan jedhuu fi iddoo isaa ibsanii kan himan qofaadha jechuudha haga ammatti kan beeknu. Qabeenyarras miidhaan magaalota amma eeree keessatti qabeenya tokko tokkorras miidhaan akka gaheeru dhageenye jirra. Dhaabbilee mootummaallee dabalatee jechuudha. Kunis ifatti gama mootummaatiin haga ammaatti gabaasa arganne hin qabnu garuu jiraattota irraati wanta dhageenyedha. Har'a naannoo lixa Oromiyaa keessumaa Horroo Guduruu keessatti bakkeewwan adda addaatti tajaajilli neetwoorkii ka bilbilaa addaan citee jira. Naannoo kana keessatti haga ammaa wanti beekamu waggoota 2-3 oliitiif jechuudha. Tajaajilli intarneetii daataan hojjetu tasumaayyuu hin jiru ture. Waayifaayi bakkee jiruttidha namoonni tajaajila intarneetii kan isaan argatan jechuudha. Adda citee tureera yeroo dheeraatiif kun waan haaraa miti. Garuu bilbilli gara sanarraa har'a bakkeewwan hedduutti yaalee hin ba'u. Dabalataan tajaajilli ibsaallee bakkeewwan tokko tokkotti akka adda citee jiru. Karaa biraa namoota irraatii iyyaafadheen jira jechuudha. Dhukaasni har'a baay'ee akka hin dhagaamnedha naannoo kanarraatii kan hin dhagaye jechuudha. Naannolee Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraa keessumattuu bakkeewwan lixa keessatti rakkoo nageenyaa waggaa dheeraaf mudatee jirti. Miidhaa akkamii irra gahaa jira jiraattotaa fi misooma naannoo kanarraatti miidhaa akkamii geessisa? Tole yaada gaariidha. Keessumaa lixa Oromiyaa kana keessa ergaa rakkoo nageenyaatiif saaxilame jechuudha. Waldhabdeen mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti erga uumameetiin asitti hojiileen misoomaa hedduun hojjetamaniiru jechuun hin danda'amu. Keessumaayyuu addatti yoo kaasne uummanni tajaajila geejibaa yeroo itti hin argatu. Ammas taanaan tajaajilli geejibaa yerootti hin jiru. Namni dhukkubsatee illee yaalsuudhaatiif yerootti rakkattutu jira. Mana yaalaa geessuudhaaf yerootti konkolaataa dhabdutu jira. Rakkoon nageenyaa bakka jirutti bilisa ta'ee socho'uu hin danda'u jechuudha. Namni hunduu of sodaata waanta ta'eef jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee tajaajila ibsaa dabalatee tajaajila fayyaa, tajaajila geejibaa akkasumas immoo hojiiwwan oomishaalee adda addaa irratti illee dhiibbaa guddaa geessisee jira rakkoon naannoo kana jiru jechuudha. Addatti waa'ee manneen barnootaa kaasuu dandeenya. Namoota garaagaraa irraa iyyaafadheen ture. Fakkeenyaaf Horroo Guduruu keessa mana barumsaa tokko keessaati. Maal na jedhe barsiisaan tokko mana barumsaa keenya irraati qormaata bara darbee kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa kenname keessa barataa tokko qofatu darbee yuunivarsiitii seenee jedhe. Kan biraa immoo kan hin dabarreeyyuu jira guutummaatti iddootti kufan illee ni jira jechuudha. Kana jechuun bara darbes dabalatee bara kanas manneen barnootaa yeroo dheeraatiif ji'a tokkoofis torbee lamaafis torbee sadeefis sanaa olis yeroo isaan itti adda catan yookaan cufamee turutu jira. Bara kanayyuu guutummaatti barataniiru jechuun hin danda'amu. Akkan odeeffannoo qabutti barsiisotaa fi barattoota irraati barumsi yeroo adda addaatti adda citaa tureera jechuudha. Qormaanni biyyaalessaa kan kutaa 8ffaa dhiyaatee jira, kutaa 12ffaa dhiyaachaa jira. Barattoonni kun inni qoramamoo ni dhiisu kan jedhu barumsi rakkisa akka biyyaatti dorgomu waanta ta'eef jechuudha. Dhiibbaa rakkoon nageenyaa fidaa jiru gama hundaatiinidha. Kana qofa miti uummanni gara waajjiraalee mootummaa deemee tajaajila argachuu qaban gama bulchiinsaatiin jechuudha iddootti argachuudhaatiif rakkatu bakkeewwan hedduutu jira. Egaa kana qaamoleen lamaan kan waldhaban mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo kana furuutiif jechadha marsaa tokkoffaa marii Zaanzibaaritti kan isaan gaggeessanii marsaa lammaffaa itti fufna yaada jedhu lamaan isaanii kan isaan ibsanii uummannis abdiitiin eegaa kan ture kana jechuudha. Taateen naannoo uummattoota kibbaa lixa Itoophiyaa raawwatu kuniin miidiyaalee hawaasaa irratti yaada namoota hedduu keessummeessee jira. Dhimmichi ilaalchisee BBCf odeeffannoo kalaatan qajeelchi poolisii godina Dawrootti hoogantuun diviishinii quunnamtii uummataa Inspektar Tigist Ayilee yakkichi waxabajjii tokko bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa raawwatamu himan. Taashuun Abrahaam Amanuu ይባላል. መነሻው ማር በላብ ብሎ ነው። himatamaan Abrahaam Amanuu jedhama. Godina Daawroo aanaa Eessiraa ganda curcuraa keessatti guyyaa eerametti abbaasaa irratti yakka ajjechaa raawwate. Mucaan abbaasaatiin damma na jalaa nyaattee jirtaa jechuudhaan yakka kana irratti raawwate. Damma koo akkamii nyaattaa kan jedhudha. Dargaggoon kun yakkicha raawwachuu isaatiin duras abbaasaa doorsisaa ture. Sana boodas himatamaan abbaasaa cuubeedhaan laphee bitaarra waraane. Ammi damma abbaan himatamaa nyaataniiru jedhames xiqqoo fi kubbaayyaa tokko qofadha. Himatamaan to'atamee qorannoon poolisii erga irratti adeemsifameen booda mana murtii olaanaa godina Daawrootti himannaan irratti baname. Ragaan haala ajjechaa miidhamaa hubachiisus dhaabbata fayyaa irraa barreeffamaan mana murtiitiif dhiyaateera. Ragaan ogeessa fayyaa cuubeen akka waraaname ni hubachiisa. Kana malees himatamaan Abrahaam Amanuu yakkicha dalaguusaa amaneera. Manni murtii olaanaa godina Daawroo galmee himatamaa erga qorateen booda daddacha kaleessa caamsaa 9 bara 215 ooleen himatamaa Abrahaam Amanuu irratti hidhaa cimaa waggaa 25 murteessee jira. Keessatti ramadamee ture irra kaafamuun hoogantoonni fi miseensonni paartichaa hidha turan hidha irra gadhiifamuun paartichi mootummaa federaalaa waliin hojjechaa jira. Taatee kan hordofee boodii filannoo biyyaalessaa TPLF beekamtii seeraan jala haqamee turee fi qabeenyi isaa deebi'uuf gaafii dhiyeessee fudhatama kan arganne beeksise. Boodii filannoo biyyaalessaatti taana walitti qabaa kataan obbo Bishet Ayyalaa sababa gaafiin isaanii fudhatama dhabeef akkanaan ibsa. አንድ ፓርቲ የመሰረት ዕጣ
ከገጠመው paartiin siyaasaa tokko erga haqamee booda deebi'ee beekamtii akkaataan itti argatu labsii boordichaarra kallattiinis ta'e kallattiin hin kaa'amne. Sababa kanaaf murteessuu rakkisaadha. Paartii haqameef akkaataan beekamtiin deebi'ee kennamuuf seerri deeggaru tumamee waan hin jirreef boordichi beekamtii kennuu hin danda'u. Gaaffiin dhiyaateef seera dambii fi qajeelfamaan alatti akka hin murteessine dhaabbatichi walaba ta'uun itti gaafatamummaa ofii ba'uurra kan darbe filannoo biraa hin qabu. Seera fi dambiin jireen dhimma kana furuunis walabummaa fi itti gaafatamummaa boordicharratti rakkoo uuma. Paartiin siyaasaa tokko akka jiraatus ta'e akka haqamu nuun kan nu gaggeessu seera fi dambii jiru qofaadha. Kanaan ala nuu waan nu ilaallatu miti. Kanaaf akkaataa seera jiruutiin ulaagaa galmaa waan guutaniif irra deebi'anii galmaa waan danda'amuuf karaa sana ilaalamuuf ni danda'ama. Nama መልቀት እንደሚችሉና ከዛ አንፃር ልታይላቸው ጉዳያቸው እንደሚችል ደብዳቤያችን ላይ Barsiisaa seeraa fi qorataan heeraa Yuunivarsiitii Maqalee Kataan obbo Gabra Masqal Haayiluu murtoo boodii filannoo irratti gaafii qabaachuu ibsuun boodichi TPLF hojii seera maleessummaa irratti waan hirmaateef seer-qabeessummaan paartichaa irraa mulqaa kan jedhu qofa hiikee jedhe. Seerri kaayoo wayyaa milkeessuuf malee jechaan hiikamuu hin qabu jedhe obbo Gabra Masqal. Boodichi murtoo kan kennu qabu gaafii dhiyaatee falmii irratti gaggeeffam deebii kennuu qabaa jedhe. Kan malee waliigalteen Pretooriyaa TPLF fi mootummaa federaalaa jidduu kan maalla ta'e ta'uu eeruun akkas jechuun TPLF qaamni jedhamu jiraachuu akeekaa jedhe. Kanaafuu marii fi waliigalteen erga gaggeeffameen booda TPLF qaamni jedhamu beekamtii hin qabu murtoon jedhu sirrii mitii jechuun falma obbo Gabra Masqal. Kitaabni galma jechoota seera Itoophiyaatiin kan jalqabaatii jedhame eebbifame. Kitaabni galma jechoota seera Instituutii Leenjii fi Qorannoo Seera Oromiyaatiin qophaa'e kuniin jechoota seeraa kan ogeessonni seeraa fi seer-baaftonni dhimmi itti bahan afaan Oromootiin kan qophaa'e. Akka addunyaatti galmeen jechoota seeraa kan afaan Ingiliziitiin dhimmi itti bahamu Black Law Dictionary jedhamutu jira. Itoophiyaatti barnooti seeraa afaan Ingiliziitiin kan kennamu waan ta'eef jechoonni seeraa hedduun hiika galmee kanarraa fudhatamaa jedhan. Maatii olaanaa qopheessitoota galmee jechoota seeraa kan keessaa tokko ta'an obbo Abdii Tasfaa dubbise. Rakkoolee galmee jechoota seera afaan Oromootiin jiraachuu dhabuun mudachaa turan ibsuun eegala. Jechoonni seeraa immoo baay'een isaanii Ingiliffa laatiin kanarraa kan dhufanidha. Gara ispeesifikaalii gara hojiitti yoo galamu yookaan gara naannoo Oromiyaatti yoo dhuftu hojiin naannoo sun afaan Oromooti. Jechoota Ingiliffaan baratame yookaan jechoota seeraa Ingiliffaan beekaman sana akkuma fiilingii dhuunfaadhaan yookaan fedhii dhuunfaa ilaalcha dhuunfaa beekumsa dhuunfaadhaan callisanii hiikuun jira. Kanarraan kan ka'e jechoonni nuti wal fakkaatoo ta'an bifa qulqullina hin qabneen bifa wal fakkeenya hin qabneen qaamolee seeraa abbootii seeraa biratti haala garaagaraatiin gargaaramu abbootii alangaa biratti akkasuma wiitnesitoota seeraa biratti jechoota kana mataa ofiitiin hiikanii gargaaramuun jira. Suni jechoonni yookaan itti fayyadamni jechoota qulqullina akka dhabu kenninsi sirna tajaajila